Naduraan jirjirin gaafii takkan sii qaba. Gaafiin gaafii addaa, gaafii ajaa'ibaa, gaafii dinqisiiftu. Ati hoggaa guyyaa qiyaamaati siin ja'an maaltu sammuu tee keessa dhufa? Maal imaajin goota? Fakkeenyaaf yoonii fi ammaan Itoophiyaa naan jaan waan inni imaajin godhuun qaba dafee. Itoophiyaa hoggaa naan jaan waan inni imaajin godhu qawwee wal ajjeesu, wal zallamuu waan akkana. Jabuutii hoggaa naan jaanis waan inni imaajin godhuun qaba. Soomaaliyaa hoggaa naan jaanis waan na keessa dhufuu jira. Siigalee hoggaa qiyaamaa siin jaan daariktii maaltu si keessa dhufa sammuu tee keessa? Gaafiidha. Irra guddaa nama keenyaa hoggaa qiyaamaa jaan. Qiyaamaa tana akka biraatti fudhatanii jiran. Qiyaamaan akka ati seetee miti. Isiin eeyinaa biraati. Anaatu viidiyoo tana keessatti adda sii baasa takkatti. Waan qiyaamaan taate. Yawmal qiyaamaa jechuun. Waan isiin taate viidiyoo kana keessattiin adda sii baasa. Intro gabaabduu tana booda walitti dachaanana waliin turtii gaarii godhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في هردفتنا وندخيسنا وبكم جريتني السلام من خيني اسم برانو فاجوس نيجي إن شاء الله تعالى الرانتنا وننو ترادو بتشو ديمنو الراحة سو ديمنو واهي قياماتي قيامان مال قيامة هوجا جان أتي مال تدرسي سموتي خيستي لبجا دو هوجا سين جان هو مال تسموتي خيستي لب جي هوجو سما درجم جي سموتي خيسلو قافين سقافة دير مانا ايد دادي بسي اجي جلتي هوغا قياما جان واني سموتي خيسلو قافين سيخنا يچون يرو دايقا مراسو تكون سيخنا وصوني فين وان قيامان تاتي سيفين همين دورتين دقيقة قباب دو تكا سيخنا ايقانا ناسا ويبودا اكاتي اسجل نابر ريستو سونتين osonan waa'ee kanarraa hin haasawin ati obboleessa kiyya obboleettii tiyya hoggaa qiyaamaa ja'an wanni dura dursa sammuu tee keessa dhufa maali? Komantii jalatti piliis naa barreessi. Okay, callisuun hin barbaachisu hangasuu ni haasawin. Fakkeenyaaf sammuu tee keessatti imaajin gootu hoggaan siin jiru imaajin jechi ja'amu kana yaaddu. يهدو مو مالي ديروسا imagine جيتشون أفان روموتي مالي وان سموتي خيسة سلوفا فكينيا فما منا خيسة يون سينجي أستاي بيتي تأتي إراد افتسن إثيوبيا جمة بالي ولغا بورانا bakka fedhe haa ta'u mooraa teessan hoggaan siin jee akkaataa mooraan teessan itti teessuu fi akkaataa manni keessan itti ijaarameetu sii dhufa waan sii dhufu san hoggaa qiyaamaa jedhan jechuu fedheeti. Imagine jecha ja'amu kanaan afaan oromootti dhabeegaa jechuun warri gurguddaan ni beekan nuti beekuu dhabuu malla. Tanaaf wanni ati imagine gootu maalii hoggaa qiyaamaa siin ja'an. Qiyaamaa hoggaa ja'an wanni ni nan imagine godhuu tureen isinii magaafa dur gaafa ijoolleetii fi zamanuma kana dhiyoo tanaawu. Qiyaamaa hoggaa ja'an qeera siraatiin nadhufa dafee. Qiyaamaa hoggaa ja'an aduu mataa gubbaa jirtuun nadhufa. Qiyaamaa hoggaa ja'an ati waan rahmannin jirre tokkoon nadhufa. Ammoo qiyaamaa hoggaa ja'an ilma namaa kanatti wanni dhufu waan akkasiiti. Rakkoo cinqii qeera siraati rifeensarra qallaa shiggireerra qaraa hoggaarra deemtu simuru maarree bakka waan addaa cinqii hedduu takka sammuu tee keessa si himan. Rabbi irraa haa jaalatu culamaa'ota keenya jazaa isaanii rabbi haa kafaluu fi waa hedduu nu barsiisan waa hedduu bu'aanuu buusan. Walaakin usluuba dacwaa keessatti nama qopheessuu dacwaa tanaaf nama fiduu dacwaa tanaaf hoggaan siin jedhu nama fakkeenyaaf nama Oromoo gartee dacwaan isaa nama harkiftu kan gartee dacwaan isaa nama yaamtu akka Sheekh Amiin Ibroo kana harkisuu yookaan uumuu akkamitti dadhaban. Shayni ni uuma jee yaada shayni keenya ni uumaa je'eeti yaada yoo rabbi jee warra kam warra cinqii qofa namaan odeesse lal ilma namaa kana cinqii qofatti odeessaan oolan maraataa tokkootu akkana karaa deema aboo isaa dhuftee jeen qiyaamaa hin dhufee jeen akhiraa hin dhufee duba gandasan kunoo kaa cinqii aduu fi siraaxii fi rakkoo fi kanuma nutti himanii kami gandina gayaa jennaan gandichi waa takkan jiran je maraataa kana jaafar wanni takkan jirtuu gandasan asuma abbaan fudhatee dhaqa jahannam taatus asuma fudhatee dheeyta jannata taatus asuma fudhatee dheeyta malee
wanni biraachi hin jirtu jedhu maraata ajaa'iba makmaaksa ajaa'ibaati nin dhagee makmaaksa kana kanaaf hoggaa qiyaamaa jedhan hoggaa aakhira dirree qiyaamaa jedhan akka namni rakkoo qofa yaadatu garte qeera siraat rakkoodha aduun mataara nama dhufuu rakkoodha hoggaa aduu siin jedhan aduu teenya tanaa miti abbaayyi dachiin dirreen qiyaamaa irratti taatu yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard gaafa dachiin tun tanaan alatti jijjiiramtu pilaaneetii xiqqishoo tanaami guddo guyyaan tokkichi ardii sanii ardii guyyaa qiyaamaa san guyyaan tokkichi isiidhaa guyyaa keenya ka'arraatti yoo jijjiiran amata 50 dachiin guyyaa qiyaamaa nuti irratti dirree qiyaamaa irra dhaabbannu san guyyaa keenya ka'arraan tanaa yoo jijjiiran guyyaan tokkichi isii ama 50 guyyaa san amata 50 waggaa siin jedhan as akka waan jirtutti yaadin ati akka waan addunyaa tanarra jirtutti yaadin guyyaan achi siila kaa'amu san ati rabbiin ka guyyaa san danda'u godheessi kaas rabbummaanu ati guyyaa san jiraachuu danda'u godheessi kaas bishaan dhuganni jira dirree qiyaamaa san laaqanni nyaatanni jira ama 50 sii galee egalmi namaa nyaatatti ajama guyyaa tokkichachiitu yoo asitti lakkaawan ama 50 kaasiiti guyyaan guyyuma tokkicha kachiitii beek pilaaneeta ajaa'ibaati rabbi guyyaa sannuu qopheesse jechuudha sii galee guyyaa san qaamni keenya akka danda'u godheetiin mas rabbiin nu uume waan ajaa'iba sittaa 50 achiisan fuutee guyyaa arraatti jijjiirattee ama 50 achi dhaabbannaa jettee sammuu tee shiiqif hin godhin jechuudha guyyaan guyyaa tokkicha yoo ammoo guyyaa keenya ka'asii kana jijjiiran amata meeqa ama 50 nutoo gaafa achii kaanu dirree sanirra dhaynu akka guyyaa san dandeenyu godheeti rabbiin dirree sanirra nu dhaabee beeka walii galee duba guyyaa 50 amata 50 san amata arraa kana jijjiirtee shiiq mataa ifiin hin godhin jechuudha walii galee abbaay taakkanaaji taakka ama 50 achi dhaabbatte hoggaa siin jedhan guyyaa arraa kanatti sharafin dafte guyyaan arraa kun aduun amma nuti garru tunii fi jiini kunis rabbiin fuudheeti darban jiran aduun guyyaa qiyaamaa too aduu otomaatikaalii hunda ilma namaa haga inni danda'utti sallii xarraa baaftu fakkeenyaaf inni sibira dhaabbatu waa xiqqoo suuta isa gubdee ati isa cinaa dhaabbatu humnaan sittaati aduu addaati huurkaan kee ka as jiru hagari immoo as jira maaliif isa haalaan gubuu jirti jechuu otomaatika haala diliitiin tan deemtu waliigallee abbaay haala diliitiin tan deemtu jechuu aduu sanuu eenyutu siif jira nabii muhammadiitu siif jira sallallahu alaihi wasallam ana hoggaa dirree qiyaamaati jedhan gammachuun na dhagayamoo eegale maaliifi yinaan jee duraan niin rakkadha niin iraara amma immoo gammachuutu natti dhagayama maaliif gammachuun si dhagayamti yoo kanaan jettu taate wanni is gammachuun natti dhagayamtuufi dura dursee namni na fuuldura jiru nabi muhammad khangartee yaa rabbi ummatii jee sujuudaa ka'uudidu taakka jee isaan na fuuldura jira guyyaa qiyaamaa isatti amante osoo isan arkin atiin na laalaa jirtu kun isa gaarii santu isa rabbiin du'aa isaa qeebalu san guyyaa san sanii si fuuldura jira kaabbaa ililli baalli suuqadhu deem hay lakkaa ummata saati ati taakka jii gammachuu guddoo talamadaati gaaf tokko intaloon takka ilmoo isii
lola keeysatti dhabde osoo barbaaddu ilmoo isii tana yeroo dheeraa booda halaala wal arkan ilmoonis haadha laaltee haatinis ilmoo laaltee walitti fiigan osuma walitti fiiganii haadhaa fi ilmoo tahuu wal beekan haatinis itti maramte ilmoonis itti maramte ni bobooyan dubo walib booyan kana sahaabaan hundi dhaabbattee ilaaluu jirti nabi muhammad isa kana dhaabbatee ilaaluu jira salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi atarawna hadhihi al-um haadhatana gartanii akka isin rahmata ilmoosiitiif itti qabdu yaa nabiy allah ni agar lallahu arhamu bikum jendu rabbiitu haadhataysan takkanatti isin jaalattu tana caalaa rahmata isiniif godhu irra isinii garaa laafaa rabbii gaarii santu dirree qiyaamaatti na dura jiraa baalliin suuqadha jechuudha rabbii aayyoo tiyya darannaa rahmatu rabbii abbaa kiyya darannaa rahmatu ka isaan daranna jaalatuutuhi dirree qiyaamaan na fuuldura jira haabba tanaafuu wanni ni nolladhuuf hin jiru rabbii qayra siraat irra gudda rahmata saati immas irra gudda waligalu jira abbay san qofaa miti qayruma siraat kanaahu nabi muhammad gamalachuu dhaabbatee du'aa'ii ummata saatii godha اللهم سلم يا ربي سلامنا باسجي هايا مي أني جتشو نبي محمد أنا مچنا دابته سلا دعائنا قولي يا ربي حمزة نجابا سجي اوسون كيرا سرات حادثة نرمباني گمچو براري دبراو نبي محمد تو كيرا سرات گملچو دابته دعاي نو گودا بيخا هند نماتف دعاي گودا هايا يا حمزة يو خانو يا ابلو سنجا ديم ربي نگيه سباسا انا ربي سي خدچو جرا جنن گمچو دانا بو سو حادثة نرن ديم نياتي بررتين باتو نبي محمد يكبر دعاي سي گودا جرا نبي محمد غاري خنا درے قیاما سے دور جرا باي بکا حسابات تس ربي رحمتا خنا سے دور جرا ربي مال سنجا بيتا يا قبر التخية لو بلغت ذنوبك عنان السماء اوسو گرتے گئی سے دلین تے دچر راخاتے ہنگ سمیدا ثم لقيتني ايغسي نقنمت ولم تشرك بي شيئا خهماتا كانت هنكن ديسين لأتيتك بها مغفرة أنيس إيفامان سيقودا جاء ربي بر سيقالي ربي غاري خناتو دريك ياما سفول درا جرا كيرا سرات سن نبي محمد الدعاء سيقودا أدو سن نبي محمد سجود جلاسي باسا وان غاري قويا بريدا رب الرحيم برد ديمتا wanni ati yaaddoytu finjiru akka biraasi fahamsiisin qiyaamaa waggaa jaa qiyaamaa jechuun isa ayyoo ta'e daran si yaadu isa abbaa kee daran si yaadu bira deemta allaha bira deemta wanni ati yaaddoytu finjiru kaabbaayi akka biraasi fahamsiisin qiyaamaa jaanii akka ati qiyaamaa jibbitu sin godhin akka ati du'a jibbitu sin godhin du'a wanni jibbinuuf amman du'a wanni hin jibbuuf waan biraatii miti wallahi faamilu matiyyaa أماتي يافي أبليين خيافي أبليس خيافي إلمان خيافي جارتمتي يا جتشان دو أجيب بملي أنا دو أنجيب يون دو إن يوجي ولا والقنما الله وجه دا غندا خنا الراباتي غندا برزخ جاء مسين سيغالي وني تكتي تكشور ركنا قبدو yeroo gartee homoglobin qaama keessaa bahee dhumusan oksijiinni bahee oloo deemu qofa gadoo fudhachuu hin dandeenye sakraatul mawtii isii ja'ansan yeroo takkitti santu nama kana shur nama godha malee
wanni biraa takka tana mara kun hin jirtu. Qiyaamaan aruuza ta'uu qabdi, ka aruuza jaalatanii jaalatamuu qabdi. Qiyaamaan inni ati si dura jiru Allah khaan nabi Muhammad ka ummatii je'ee osoo sin arkin sii booyeessani Allah isa san bira deemta ka khabar isa bira deemta. Dubaati wanni ati asii rakkattee qiyaamaa rakkoo si godhaniif maali? Hayyaa qiyaamaan aruuza ta'uu qabdi. Qiyaamaan ganda gammachuu ta'uu qabdi. Walii gallee ammaas rabbiin Xaahaa jee maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa. Qur'aana kana akka rakkattuuf sirratti hin buufne. Qur'aana kana hoggaa qara'an warri qara'u irra sawtii bareedduu qur'aanaatiin qara'uu qaban malee akkanuma lafaa ka'anii sawtii gartee osoo qara'u jiranii bakka gartee silaa itti nama tuquu fi naman xuynetti illee jaanii kullu nafsin zaa'iqatun akka qalbiin namaa rifattu. No, qur'aana akka qalbiin namaa rifattuufi miti. Qur'aana keessatti Abaa Muusaa al-Ash'ariyyiidhaan Nabii Muhammad akka je'een laqad uutiita wallaahi dhugumaani kannamte mazaamiiran ka mazaamiiri ahli Daawud sagalee bareedduu akka ahli Daawud kannamtee je'een Abaa Muusaa al-Ash'ariyyiidhaan. Sagalee bareedduudhaan qur'aana qara'uun barbaachisa. Qur'aana keessa alaana lafiduun barbaachisu. Sagalee alaana laata hoggaa ati dhageesse saayikooloojii teelaayixu akka qur'aanaan qara'amtuufi miti. Qur'aana hoggaa dhageesse TikTok keessa sii jiruu fi waan adda addaa keessa sii jiru qur'aana rabbii kiyyaate jetteetuma fuutee laayikii goota malee jechuun qalbii si tuqee sirrifachiisee laayikii gootee bira kutta malee akka yeroo wallee dhageeffattu sirraa gabbu'ee qalbii fi daansii sammuudhaan irraa cirtu sanitti qur'aana kana raahaadhaan hin tuyxu. Qur'aana sagalee raahaa qabduun qara'uu qaba namni muqallidee ta'uu qabu. Qur'aana keessatti fakkeenyaaf amma namootan keenya kan biyya East Afrikaa kuni Sudeysii fi Shureeymi faa muqallidee tahanii isaan jalaa fudhatan. Abdallaa Ali Jaabir faa waan akkanaati mashaayikoota jalaa fudhatan. Kunin ta'u sagalee ganda isaan sagalee zeemaa ganda isaaniitiin qara'an. Mee fakkeenyaaf Suudaanii ilaali zeemaa ganda siitiin qaraati. Keenya maaliif zeemaa ganda isaatiin qara'uu dadhabee muqallidee qofa ta'a jechuun koopii qofa maaliif godha? Sudeysii fi Shureemii sawtii mataa keetii yoo qaari'ee taate barbaadi haaree takka baasi. Ati isii saniin qara'uu yaale tanamaa san qofa hattee saniin qara'uu miti. San haraami jechuu khiyyaa miti. Yoo sitti tolte godhuu dandeessa. Haa taatu garuu sawtii mataa keetiitiin qara'i. Ammoo qur'aana keessatti namatti hin alaanalin. Akka hoggaa gartee kullu nafsin zaa'iqatul mawti jechuun dhufte qalbiin dhaanama jette jee namni rifatu. No, Xaahaa maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa. Akka qur'aana kanatti rakkattuuf sirratti hin buufne illaa tadhkiratan liman yakhshaa. Nama gartee yaadachiisa nama rabbi sodaatuu qofa yoo taate malee. Duba san qofaa miti. Qur'aana kana keessatti rabbiin maal jaa? أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والرخني قرآن خنا قيستي سيناد أبيخن هقا قرآن خن الرق أرأمي أولئك ورسان جي الذين أنعم الله عليهم إسانوا والرب نرتي دنقلي من النبيين أنبيوت الرا من ذرية آدم هرتي آدم سن وممن حملنا ورنو تقرتي باردن فوني مع نوح وجي من ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم وإسرائيل أما اللي ذرية يعقوب وممن هدينا
wajtabeynaa warra nuti qajeelchinee gartee qajeelloo gaarii kannineef warra san idaa tutla calayhim hoggaa irra qara'amte aayaatu rrahmaani aayanni rahmaan karruu ni bu'an sujjadan haala sujuudoo tahaniin wabukiyyaa isaanii booyuu jee gurra si calaw kuni yeroo salaataatii fi yeroo sujuudaati malee qur'aana tilaawaa namni qara'u namaan rakkisuu jechuudhaa miti waliigallee abbaayi kana qofaa miti aayanni rahmaan hedduudha tan gartee waa'ee qur'aanaa kanarraa haasoytu qur'aanni namaan rakkisuudhaaf hin dhufne namaan raaxeessuudhaaf dhufe malee takkanaati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنگا فيديو براتي ولد دچانوتي.